الله يا الله ربي يا رحماني والنوق بديني رحمتك ديني. الله يا الله ربي يا رحماني والنوق بديني رحمتك ديني. كونوا حال نبي أدق سراوته هم فامين كان كويرتو رادبته لكن سنانساني دنو كباريتي hundinuu jabaataa warra boonurratti warra kananiidhaan lafa ol ka'etti koobii irra jabaataa beekamaa jiratti kana rabbiin jedhee jira yaasaatiin hidhannoon gaaromee rasuula kan kootti isii sabbatee jira yaa garbooti itti dhaanuun jedhee kun dirqama isaati akkuma seenaasaa dhageenye jirrutti hordofuun dandeenya hadraayaa namooti meelaala hubaddaa ija haqiiqaatiin akka seenaa isaanii dhageenye darbine olnuu qabidiini rahmata keetiini. mucjizaa isaanii kana qofaa miti beekolee gaafadhaa jiraa fi bagalti wallaalaan colloomsaa akkuma jaamaati dogongoran dhabuu gatiin arginetti dhageettiidhaan baree kanaaf sarakkifti kanaa jennaan duraa fiigaa ulamaatti beekaa hin seenaa isaa akka kooti itti sin kaasuufaan tattaafachuu kooti. dhagaha ol gaadima ilmiitti ulamaa raasikhaa itti adeemaati muftoolee wajjiniin qunnamtii godhaati rabbi jara jajee homaa shakkinaati akka deemsa nabii gaafadhaa ifatti ammoo kan saabaa itti dabalaati baraa qulleeffadhaa ifa siniif taati godaanaarra bu'aa adeemaa sirriitti dogongorinaati ilaalladhaa qur'aanii olnuu qabidiini rahmata keetiini. quraanatu waamee jaje maqaa isaanii ammoo saabota kan isaanii wajjiniin jiranu sinimee jabeenyummaa isaanii kaafirtoota irratti dikkaa jabaatanii yedduu walitti immoo rahmatummaan isaanii akkanan jedhamu wal mararfatanii rakkina waliiti mimmaan buusanii hin argita jira rukuu godhanii sujuudas kan bu'aan rabbi uffitanii barbaacha arjummaa isaa guddisanii ammoo marartee isaa asitti dabalanii argachuudha yaadu jire.